Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa mootii waaqaatiif lafa galanni siif haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfaadhu. Gaarummaa keetiif araara keetiif tola keetiif abbummaa keetiif galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo keenya amanamummaa keetiin araara keetiin gaarummaa keetiin jiraanne har'a keenya si'a tokko si kadhadha. Hafuurri keessa dadhabee jabeessa. Hafuurri keessa karaarraa ce'ee karaatti deebisa. Hafuurri kee waldhaalaa hubachiisa. Dubbiin kee nama qulleessa. Dadhabbii hundumaatti nama qulleessa dubbiin kee. Hafuura namaa qulleessa dubbiin kee. Sagaleen kee jireenya namaa qulleessa. Qalbii namaa qulleessa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos sin kadhadha yaa Waaqayyo Abbaa. Obboloota koo dadhabanii jiran haala ulfaataa keessa jiran kallattii garaagaraatiin ari'atama keessa kan jiran yaa Waaqayyo waanjoo dukkanaa jala kan jiran of dadhabanii kan jiran karaan hirkaa badee kan jiran galgala kan saatii kan yeroo kan sin kadhadha yaa Waaqayyo Abbaa. Ifa keetii wajjiniin araara keetii wajjiniin akkasaa walitti ba'an maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadheera. Eenyullee kufee eenyullee badee akka hin argamne yaa Waaqayyo ilma kee Yesuus Kiristoos gaafa gara biyya lafaatti ergite ittiin nama akka baduuf miti ittiin akka jiraatamuuf malee wanti tokkollee siinsi dhoksuu siinsi daangessuu hin danda'u. Galaanni dheerate gaarri ol ka'e siinsi daangessuu si dhoksuu hin danda'u. Iji kee fagootti lafa jalatti hin arga. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadheera. Gara obboloota kooti akka yaadadha ijoollummaa kootti abbee koo wajjin utuu hin deemu xinnummaa kootti nattaasa'a walii wajjin haasa'a na taphachiisaa gaafa na deemu bakka ta'e gahee garuu nan dadhaba. Tabbafaa gaafa dargu lagan ce'uu dadhabuufaan gaafa jiru nan dadhabedhee gaafa boo'ee ofirra gattaa obbeen koo sun na dhiise na bira darbeen beeku. Qomattochuun la fuudhee na baata gateettii isaa faarra qolee isaa faarra na qaateetu tabbichas na baasee lagas na ceesisee bakka yaadamuun na qaba bakka sila manaa baariif na qaba. Waan tokkoon isin hubachiisuu barbaada. Gaafati baay'ee dadhabdu jireenya fuuraa keetti jireenya namummaa keetti gaafati baay'ee dadhabdu gaafa sammuun keessa kasasu gaafa haalli keessa kasasu waan Waaqayyo si jibbee si bira darbu sitti fakkaate yeroo sana inni qoba isaatti achi ol si fuudhee si baata yeroo sana inni gateettii isaarra si kaatee si wajjin na deema. Amma bakka siif yaadame si ga'utti si biraan deebi'u Waaqayyo inni abbaa dhugaadha. Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaatiif fayyina kennu mul'isee irra deemee caafamee jira. Ayyaana Waaqayyoo kanatti hirkatu dadhabina kee gani wallaalummaa kee gani ayyaanni Waaqayyoo kun si danda'a. Sodaate Yesuus jaallata. Ergaa tokkoon siif qaban dabarsin. Namni tokko Yerusaalemii ka'ee Yerikootti gadi bu'aa jiru harka warra saamtotaa bu'ee garafamee karaa bukkeetu ciisu lubbi tokko ilaalee bira darbe. Inni Leewiinis itti dhufee ilaalee bira darbe. Namtichi Samaariyaa tokko garoodha macaafni qulqulluu dhufee ilaalee oo'ee fi itti gad jedhee kaasee dibata itti dibee madaasaa sana miiccee fi mana keessummaatti geesse nama macaafni qulqulluu. Mudannoo gaariinis ta'e hamaadhaan cabdee haalan beekamne wanti hin eegne jireenya kee irra ga'e tarii carraa tokko kan eeggataa turte si bira darbe. Tarii carraa lammaffaa si eeggataa turte kan si bira darbe. Inni booddeedhaan dhufu isa dibata qabu isa ulfina qabu isa jireenya qabudha. Innis Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf jabaadhu abdiin kutate. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessa lammii kee keessa maatii kee keessaas ba'i gara biyya isa agarsiisuu dhaqittiin jedhe. Abrahaamis tole jedhee biyya Waaqayyotti agarsiise dhaquudhaaf karaa jalqabe. Ergachi ga'ee booddee beelli guddaan biyyatti ka'ee jira. Beela sana baqaadha manaasaa fudhatee gara biyya Gibxiitti gadi bu'e. Ergachi ga'ee booddee gurguddoonni biyya Gibxii mootonni Fariyoon haadha manaasaa jalaa qabate. Waaqayyo sababii Saaraa sababii haadha manaa Abrahaamiif jedhee mootota Gibxii sanatti dha'icha gurguddaatti fide. Ganama ka'ee mootiin biyya Gibxii Abrahaamin ofitti waame. Sana booda kan itti irratti goote kun maal ittiin jedhe? Sababii Saaraatiif jedhee gaalota, harroota, hojjetoota dhiiraaf durbaa, saawwan kennee fi karaa irra buuse. Dhageessaa obboleessa koo, obboleettii koo. Erga Waaqa sitti dubbatee booddee chaalenjii garaa garaa jireenya kee irra ga'eera. Sagaleen kun siifi jabaadhu abdiin kutate.